Abirat warri good warran warri ya bebe tufada balbal lisani chufa Seenaa hunda keenya barsiisuu danda'u. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'echaa guyyaa har'aa qophii addaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jecha hanga xumura qophii keenyaatti akkana waliin turtaniif kabajaan isiniin gaafadha. Seenaan kun dhugaa haa ta'u soba, afoola haa ta'u seenaa dhugaa adda baafadheen beekuu baadhus bara durii mootii yoo xiqqaate biyyoota akka har'aatti 38 bulchutu addunyaa kanarra ture jedhama. Mootiin kun guyyaa lubbuunsaa lafa kanarraa darbuuf jettu firoottan isaa gara isaatti waamuun waa tokko isaan jedheen ture. Yeroo gara boollaa keessatti na awwaaltan harka koo lamaansaa gara samiitti ol qabaatii na awwaalaa jechuun dhaamsa isaaniitti dabarfata. Isaanis jechi inni itti dubbate bitaa waan itti galeef maaliif akkana nuun jette jechuun isaaniin oolle. Kanumaanis yeroo mooticha kana gaafatan mootichis yeroon gara boolla kanaa seenu waan tokko lafa kanarraa akka fudhadheen hin deemne isinitti agarsiisuu kooti isinis kana beektanii jireenya keessan hafe akka irraa barattanii jiraattanii fedhee isaaniif ibsa. Isaanis dubbii kanatti ajaa'ibsiifatanii gaafa lubbuun isaa baatu gara boollaatti geessanii akkuma inni barbaadetti awwaalanii. Jecha kana kan dubbate mootii yeroos qalaada hedduminaan illee tilmaamamuu hin dandeenye biyya tokko bulchaa turedha. Wadaroon umurii yaa'ee deemus nuyitti waan dhumu hin fakkaatu malee guyyaa tokko gahe jedhee dhumuunsaa eenyumaaf iyyuu waan hin oolledha. Yeroo tokko ofuma keenyaaf hanga yoomitti lafa kanarra jiraanna jennee gaaffii otoo ofiif dhiyeessinee deebisee gaaffii nutti ta'ee abjuun lafaan nama mara. Nuti sammuu keenya dhiphisnu hanga nuti lafa kanarra jiraannuun olidha. Kolfaa fi gammachuutuun argiin lafa kanarra namoonni garraamiin du'an lakkoofsi isaanii hanganan jedhamu. Jiraannee toon taane dhaabiittillee kan duune garuu jirra kan of jennu namoonni hedduunis lafa kanarraan dhibamnu. Jiraachuun dhaabachuu fi hafuura baafachuun olitti akka ta'e hedduu keenyaaf ifa waan ta'eeru natti hin fakkaatu. Jiraachuu jechuun yeroo daqiiqaa ammarraa kaasanii hafuura ofii uumamtoota lafa kanarraa waliin walitti michoomsuun wanta hundumaaf yeroon jira jedhanii tooftaa ogeessotaa hordofuun jireenya kan jiraatanidha. Himni kun hunduma keenyaaf haala keenyaan simachuu ni danda'a. Yeroo tokko amanuu nu nama rakkisa. Wantoota lafa kanarratti horannee qabnu hundumaa dhiisnee akka deemnu yoo nuuf galu maaliif akka dhiphannu gaaffii nutti ta'a. Jireenyi hedduu keenya wanta fudhannee hin deemne lafa kanarratti waan hafu hundumaa irratti qabamee jira. Hundumtiyyuu hafee maqaan nuti umurii keenya guutuutti waamamnellee lafa kanaan olitti waan nu fayyaduun fakkaatu. Isa kam jireenya keenyaaf dursuu akka qabnu kaartaansaa harka keenyarraa badee jira. Hojii keenya moo maatii keenya, nuyi moo dhiphina keenya, namummaa keenya moo meeshaa keenya, isa kamtu dursuu akka qabu nu jalaa badee jira. Filannoodhaaf kan nuti dhiyeeffannus haasoo gowwaa fakkaata. Dhiphannee qarshiin nuti kaawwanne, jibbinsaan kabajni nuti ijaarranne, dhiigaan aangoon nuti qabanne, hannaan qabeenya nuti oksine, sobaan eenyummaan nuti kalaqanne hunduu yeroo nuti duunu nu waliin gara samiitti hin deemani. Asuma dachee kanarratti hafu. Kana hubachuu akkamitti akka dadhabne garuu hunduma keenyaaf gaaffiidha. Dhugaansaa inni gogaan garuu kanarraa waan tokkoyyuu maquu hin danda'u. Namoonni nu biraatii boqotan harka isaanii qullaa ta'anii awwaalamaniiru ta'ee yoo xiqqaate barumsa xiqqoo nuuf laachuu ni danda'a ture. Garuu kunis aadaa nu biratti baratame miti. Homaa lafa kanarraa qabatanii akka isaan hin deemne salphaatti irraa hubachuu ni dandeenya ture. Bara jireenya keetti rakkoo fi qorumsi addaan si qunnamuu ni danda'a ta'a. Rakkoo fi qorumsa ati dandeessuuf hin dandeenye adda baafachuu hin dandeessu taanaan ati rakkoo fi qorumsa addaa ofirratti dabalaa jirta. Wanta dandeessuuf wanta hin dandeenye salphaatti adda baafachuu amala horachuu qabaachuuti qabda. Kana ta'uu baannaan garuu jireenya gabaabduu fi akka libsuu ijaa taate kana otoo hin gammadiin darbuu ni dandeessa. Namni har'a si maddii jiru bor si bira waan hin jirreef dafii wanta si balleesseef yookiin wanta balleessiteef dhiifama gaafadhu. Booddee iddootti argitee dhiifama gaafattuu hin qabdu. Ta'uu baannaan garuu yoo boqottu otuun jaallatiin murtee jala seenta. Gammachuu dhugaan har'a malee bor hin argamu. Bor kan boriiti. Wantoota sammuu keessi dhiphisan baasiitii kobbeedhaan katabadhu. Isa dandeessu irratti hojjechuun, isa hin dandeenye immoo yoo danda'eef hiriyaa kee gaafachuun, ammas yoo dadhabde immoo harka rabbiitti laachuun deebii irraa eeggachuu siif wayya. Har'a gammaddee jiraachuu hin dandeessu taanaan bor si darbee gammaduu keetti wabii waan tokko iyyuu hin qabdu. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa guyyaan kun guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.